Bineensi gurraachi kun maal ta'ettan sa? Gurraachi shirkiin kun maal ta'ettan? Uffata gubate moo isaa gubate? Aboo silaa uffanni hafee inni gubate. Oromoon nama kanaaf akkota gurraacha kana gubuu qabaa of keessa. Nuu miti Oromoo miti tun. Amma duratti Joordaan kana sharmuuxxee araba jalaa hattee birri qabeenya araba daaba araba jalaa fa'attee Dubaay dhiitee tigistii alaa jaarsaatti. Abaarsa tigistii ta'e. Tigistii jechuun miskiina. Tigistii jechuun rifeensa dhabde malee intalaaqaati. Qulqullittiidha. Kanaafuu cubbuu tigistii irratti hojjetteetu isii gubee jechuudha. Uffata jalaa gube. Cubbuun tigistii himmatti xiqqaate sitti. Uffata osoo hin taane sila eessummaan gubattee tungoondareen Oromoo miti silmaayyuu. Eessaa dhuftee tun Oromoon akkana iseerti. Nuti diimtuu dhanneeti laalaa turre kun booqqoo bineensa ajaa'ibaa kanaa dhufe gaafa Dubaay dheettu jechuun nuti. Edaa isiin hanga harma hanga asii rarraaftee nu sobaa turte. Oromoo ko jirtu baga jiraattannaaf jiraadha akkam jirtan nagaa jirtanii yaa Oromooti yaa salphannee oollee akkam gubannee oollee bidda rabbiin nu baaseera rabbiin galata argatu rabbi guddaan galata argatu lubbuun teenya baateetti dhugaa lubbuun nu baatee inni guddaan lubbuudhaan bahuudha. Ganniya teenya baga nuuf jiraattee baga nagaa nu baate jecha ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anuuf obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faarawwataa ta'an like share subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isiniin jechuu jaalannaa. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti wanni isinii galcheef jechuudha dhugumatti akka dhaggeeffataniif jechuudha. Akkuma argitan obboleechi keenya kuni ganni arrabsaa jira waan inni jedhee arrabsaa jirullee dhageessanii jirtu. Joordaal techee shaarmuxaa turtee akkasumas immoo dahaba arabdoota jalaa hattee Dubaay dhuftee Dubaay dhufnaan immoo tigisti jalaa jaarsa hattee jedhee arrabsaa jira shi. Kana jechuun inaafa tokkoffaan akka fuula isaarraa beeksisuu fi inaafi bakka ishee kana ga'u yoo dadhabu dhiirri gadi ba'ee dubartii arrabsa. Dhiirri dubartii arrabsu immoo dhiirummaa osoo hin taane gadhummaadha jechuudha. Kanaaf bakka ishiin geeche kana darajaa ishiin irra jirtu kana ga'u yoo dadhabu bifa arrabaatiin inaaffaasaa ibsachaa jira. Ganni jechuun dhugaarra dhaabbannee yoo dubbanne dubartii cimtuu ogeettii fi kaayyoo qabeettii yeroo hundumaafuu waan jiraattuuf nama beektuu fi waan manaa baateef nama beektu yoo osoo ta'u yeroo Joordaal jirtu san ishiin hojii hin taane yookaan immoo hojii durriyyinnatii irratti osoo hin taane gola madaamii akka nama kamittuu ol jettee gadi jettee dubartii dafqashiitiin xuruurtee hojjetattee maallaqa ishii walitti qabattee biyya Joordaan keessa teechee jechuudha. Namni biyya Joordaan keessa taa'ee mana kaartaa pilaanii qabu bitee ijaaru ganni qofaan arge jechuudha. Biyyoota gurguddattee biyyoota kaawwan kan akka Dubaay, Saudi fi Qatar keessa ijoolleen taa'aniyyuu akka sheesanitti hin hojjenne jechuudha. Ganniin immoo intala kaayyoo qabeettii fi maaliif akka teechu osoo beektu kokkolfaatuma birri mana madaamiti argattu walitti guurrattee biyyatti illee waan shamarri takka godhachuu qabdu nama godhatte yoo taatu asiis immoo jireenya kana xiqqoo naafa hin galu amma jettee gara biyyaatitti osoo hin galin gara Dubaay imalte. Ani imaltellee tigistirraa abbaa manaa fudhachuu osoo hin taane akkuma nama kamittuu gammeetti kan dhiyaatte akkuma obboleessa tokko obboleettii tokkootti gammee bira dhadheetis kan kofaltee taphattee akka haadha manaaf kan akka jaalallee osoo hin taane akka obboleettii akka obboleechati malee wanna biraa homaa waliirraa hin qabanii. Garuu ta'uti immoo namoonni garaagara jiran ganniitti warroonni inaafanii jechuudha. Inaaftun akka mucaa kana baay'een isaanii hedduun isaanii bakka obboleettiin keenya geeche kana ga'uu yoo dadhabanii obboleettii keenya maqa balleessadhaan itti gadi ba'u. Nuti immoo warroonni ishee deeggarru ni jirra. Ganni irratti ergan ganni guyyaan ganni baradhe irraa jalqabee jechuudha. Ishii waan badaa hojjetu, ishii safuu Oromoo cabse, ishii wanta adda addaa hojjetu irratti argee hin beeku. Ishiin gizee Joordaan jirtus akkuma dura jalqabe jechuudha. Hojii ishee hojjetachuu akkasumas immoo shamaroota yamadaam qimamochee kan mana madaamitti karatti hin baan dhabanii rakkoo ciccimaa keessa jiran ijoollee hedduu rakkoo keessaa baastee sagalee taate fi har'as Dubaay deemnan immoo hojii isheetis jalqabdee hojii isheetis hojjetachaa akkasumas immoo sagalee namoota ta'aa ijoolleedhaa ta'aa akkasumas warroota hojii dhaban hojii galchaa kan jirtuu fi hojii adda addaa karaalee adda addaatiin kan
hojjechaa jirtu yoo ta'u ishiin immoo ijji hamtuun argee suuqiin ishee kunis jalaa yoo gubatu garuu waaqayyoof galannaa ga'u kan gubate uffata kan gubate qabeenya immoo ilmi namaa hojjetee fida malee qabeenyi hojjetee nama hin fidu hunda caala dubumbusheen keenya kun nagaadhaan nu ba'uu caala wanti nu gammachiise hin jiru osuma mortuu nuti horra jedha Oromooni osuma warri isheetti inaafanu ishiin ammallee bakka kufte ni kaati ilmi namaa jireenya isaa keessatti qormaata ni dhabu qoramuu waanuma jiru osoo ta'u qoramanii immoo bakka qoraman sanii yoo ka'e ilmi namaa nama ta'uu danda'a jechuudha. Ishiin beekattee dubbattee jirti torbee 2 yookaan torbee 3 taru yaa Oromoo narraa taa'a ani sin tuqaan jiru hojjetachuun barbaada jiraachuun barbaada haadha dhimamtuun qaba haadha tootan tajaajiladha ani humnan qaba taa'ee kadhachuu osoo hin taane xaaree argadhee maatii koo gargaaruun barbaada nan tuqinaa jettee dubbattee osoo baatii hin guutin taateen kun irratti ta'ee jira. Taateen kun immoo akkamitti ta'ee jedhanii yoo xiinxalanii ilaalanii yaa gizee tokko wanti mana mudatu ta'ee warroonni isheetti inaafan immoo gammachuu ta'eef jira baga gammaddan siniin jenna isheen immoo ammas bakka kanaanii kaati ni dhaabbatti ni deebiti ammas immoo kan duraa caala ni argitu jechuudha kufte jettanii hin gammadinaadha asumarraa yaabboleessa koo tigistii walitti naqu yoo barbaadde tigistiin badoo maganni hin dubbanne gizee hundumaa qoosaadha akka qoosaa isheetti dubbatte malee waan badaa tokkollee hin dubbanne ammallee isaan walitti ni araaramu akka kalee caala kan kalee caalas walitti dhiyaachuu ni danda'u ati immoo kan jidduu isaanii seente waan hin taane fi jecha tirfii dubbatte karaatti akka haftu beeki namni inuma wallola namni wallole immoo inuma walitti araarama kan jidduu deemu lafatti hafa akkuma jedhu Oromoon jechuudha akkasii siniin jedha kanaafuu obboleetti keenya ganni hundi keenya fakkeenya godhannee abdii godhannee shamarran biyya Arabaa keessaa shamara goobazii fi ogeetti kan taate yoo taatu namoonni bifa namaa laalanillee namatti waan hin taane namaan jedhan ni jiru bifa yoo ta'e waaqatu isheedhaa uume isheen ofii hin uumne jechuudha warroonni ati gurraattidha filtariidhaan of diimechite filtariidhaan akkana goote jettaniini ganni qofaa miti kan kanaan as ba'e warroota tiktok irra jiran ummata guutuun isaanii filtarii irraa ol fuudhanii filtarii malee odoo garana yaate hundi ishiitu takkittiin nama kan ijaan laaluun namatti warroota fokkotan yoo ta'u bifa immoo waaqayyootu namaa uumaa waaqayyoon namaa kenna waan ta'eef maaliif nama kana bifa kana uumte maaf kana fakkeessite maa kana gurraachitee maa kana diimessite jedhanii waaqayyoon komachuun homaata akkas hin danda'amu waaqayyoon galannaa ga'u ganniin immoo bushaa tokko hin qabdu intala magaala konkonnee bareedduu tana maaltu ishiitti hanqate harmas rabbitu kennee fi guddisee fi bakka sallaalte tufii fi yaa gurbayyoo sinjenna maalifi bakka badooma namaati fi hammeenya namaa yaaduu osoo hin taane yeroo hundumaa osoo gaarummaa namaa yaadanii baay'ee bareedadha Oromoo yaada ijoolleen Oromoo baay'een tokko jechuudha yoo tokko guddate tokko immoo kuffisuuf kan mokkoruudha jechuudha ni kanan jedha kanaafi obboleetti teenya tana kuffistanii jirtu ni kaati ishiin bakka kana ammallee har'allee taanaan borus taanaan borummoo kaatee odoo torbee 2 torbee 3 guutin ishiin kaatee kan iddoo duraa caala dhaabbattu ni argitu kuftee kana taatee qabeenyi ishii gubatee barbadaa warri jettanii qabeenyi ishiitti siin gubanne hunda caala ishiin lubbuun ishii nagaadhaan hafuun ba'uun guddaadha jechuudha akkasiidha maaliif nama arrabsu inaafuun maaliif barbaachise dhugaa rabbii addunyaa kanarratti addunyaa tana irraa jiraatanii qabeenya addunyaa tanarraa nyaatanii namni fixee addunyaa kanarraa deemu hin jiru waan ta'eef jechuudha